Jijjiireen jira gadaa wallahi dhiiseen jira. Taphachuuf barbaadeen ture garuu dhiiseen jira. Maaliif dhiistas? Komentii namaa laatee dhiistaa? Yoo dhudhumuyyuu anumatu beekta anumatu jechuudha. Okay, rakkoon qabu. Tole. Yeroo baay'ee. Anaasi gaafata. Ayyee anaasi gaafata. Si jala taa'anii si waraabu beekta ijoollee. Haana waraabanii deebisaa si gaafata deebisaa. Muranii nuti Oromoo teenya keessatti waan feene mirga saba keenya irratti waan feene haasa'uu dandeenya, itti qoosuu dandeenya, wajji qofluu dandeenya. Rakkoon qabu tana. Sabni keenya bikka ol geessinu hin qabnu waan ta'eef tuni haasa'u of laafita ba malee fakkeenyaaf amma haati faatee dheengadda mubaarakii fi aslii ham mana keessa daleessisaa ittiin na gaafatte deebisaa gaafa deebiseef rakkoon qabu aaraa miti yaadaan kun reedii ulaan eessisa mubaarak mana keessaan daleessisaa aslii biraan ciibsaan jeen faqat dhumatte hangasuma qofallee jechuudha immoo hayyee amma ayo wayye amma kalee ati kalee lamaan ta'e fayya qabdi obboleessa keetii fi jaarsa kee wal cinaa dhukkubsatan tokko lubbuu nama tokkoo baraarii osoo hin jaalladhe eenyuuf kalee ta'e fannita. Obboleessa kiyyaaf kenna. Maaliif? Sababni isaa jaarsa haguma gaafa wajji jirtu haguma sa'aa si jaallatu jaarsa si galee. Lammaffaa immoo gaafa sii tolee wajji jiraattu jaarsa keetiin gaarummaa waliin dabarsita. Gaafa wal jechuun gaafa wal quufte garuu nama dhibii ta'uu danda'a si galee. Jaarsa deebitee illee argachuu dandeetta. Jaarsi hin dhumatu. Obboleessa koo immoo deebiin argadhu. Haati kiyya deebitee isa naaf hin deettu kan biraa yoo ta'e malee si galee. Dhiiraan bakka buusa obboleessa immoo obboleessa waan biraatiin bakka buusu waan hin dandeenyeef dursa obboleessa kiyyaaf hin kennaa. Waan jaarsa hin qabneef kana jetti waan jaarsa hin qabneef islaamiyaa jaarsaa beekteen jettu. Jaarsa qabaa ijoollee lamaan qabaa jaarsa qabaan siingilii miti warri akkas jettan an jaarsa qabaa ijoollees qabaa bultiis qaba garuu wallaahi ijoolleen qabaa jaarsa qaba waan jaarsa hin qabneef homaa osoo hin ta'in jaarsas qaba garuu dursa kan kennu fan obboleessa kiyyaaf tasee. Wallaahi ajaa'ib maashaallah ani immoo jaarsaaf hin kanna tole haya tole amma gahaasoo jirra silaayi karaa kanan seenu hin jedhini fakkeenyaaf akka namummatti osoo akka mootummaaf akka baartiin ta'in nama tokko maqaa kaasneeti nama kana si gaafannaa namni kun akka mootummaatii miti beekadu akka baartii siyaasaa osoo hin ta'in mataa isaa bakka bu'eeti fakkeenyaaf Jawaar Mohammadii fi Abiyyi Ahmad jaalmarroo sadeen kana keessa qawweessa kanneen tokko ajjeesisin jedhan dirqama ati sirra dhaabanii kam ajjeesta Nola shabakaan kiyyallee na qabu jira. Jara sadanuu dhiisee uffan ajjeesa. hin ta'u waan ifiin ajjeesa jedhan jirtu. Jara sadanuu dhiisee uffan ajjeesa. Ifiin ajjeesa waan jedhan jirtu. Maaliif akka ta'e beektaa? Maaliif akka ufana jara sadan lubbuu jara sadanii caalaa kiyyawanni filadhee fi bakka isaaniitii fi waan bakka ofii jiran saba kanaaf fayyada jedhan hundi isaaniitu lubbuu isaanii dabarsanii saba kanaaf harka hinnaati jiru. Si galee isaaniif ani lubbuu immoo akka faayotti sirriis haa ta'anii sirriis ta'uu haa baatanii bakka isaaniitti jaalmarroonis waan dhaabbateef qabaa. Abiyyis akkasuma Jawaaris akkasuma waan ta'eef jaratu biyya barbaachisa ana caalaa. Saniif jara sadanuun tuqu ofii kiyyaan meeshaan harka ga'e ofii kiyyaan of balleessa. Okay, sadeen keessaa tokko filadhuu tafi yeroo immoo siin jennu. Jawaaritti yeroo. Ay, doktor Ililli rabbumaa safasaa. Masaanuu ta'eeti faayoon. Tole. Hundaan danda'a, numaraan danda'a. Isin jetteerti barra gaabaateerti. Maal jettu? Igeeleen tigeeltatti baadiyyaatti suuraa numaraan danda'a. Ragaa baateerti.
أنا مو جال مرة برا جال مرة أي اللي أبتك أصلا بنامي اللي أبتك guys abaaboo tokko jaalmarroo akka salphaatti argatu hin dandeenye ture abiyyi gana bosona galuu qabda jaalmarroo teerumuuf guys waan filaa isboortii taanii godhu jira fedhii malee hawwuu caalaa galatoomaa ijoollee abdi shaafan jinaa galatoomi lubbuun jaalmarroo laazima argachuun qaban argachuu laazima bosona seenuu qabdaanii miraayyoo osoo umrii dunillee achi wanna hin jedhin isa duraan qabsoo keessa ture jaalmarroo duraan qabsoo keessa ture rakkoon qabu walitti akkamna naaf inni naagan is argachuuf achi dhaquu qabdare inni way as dhufa guys inni geessa darbishi taa'u godhaa niin daga gaafa oromiyaa seeneen daga gaaratti inni as dhufuu hin danda'u gaafa inni oromiyaa galee asiin gabbu'ani eenyu gaa jala jirasa rabbii naa galchu rabbii naa galchu tole faayootiya dhiira lama si fidanii tokko gurraacha gabaabaadha tokko diimaa bareedaa dheeraadha tokko gurraachi gabaabaan kun ni diddiqataa ni babbareedaa ni urgaawu gurraachi tokko dheeraan bareedaan kun ni diddiqatu ilkeen shuu akkatu kan feeta lubbu kan hin filadhu gabaabaa gurraacha isa badaa jedhamee sanitti ni heeruma. Kan diddiqatu san? Kan diddiqanne gurraacha gabaabaa san filadha. Maaliif? Namni biraan aja laallaa lure. Sarumaafi. Namni biraan aja laallaa no inni kiyya bichaadha jechuudha. Guys taaptaap godha. Dheeraa sanoo ta'e garuu osoo man qabadhee deemu namni laalaan inni illee laalaa booddee maraachuu taati dubbii waan ta'e badaa jedhamu isaan naa wayya isa anka tolfadhee wanni jedhu isaan naa wayya. Maaltu na guggube? Tole amma akkasiin jaan dhufanii faayoo teenya kattamaaf si barbaannaa fakkeenya beeka dhugamma caalaa bultumeetii fi Jaafar Yusuf keessa tokko nuti heeruun isin jaan. Hatattamaaf si barbaanna adda fi jarri lamaa kun tokko keessaa si harkachuu qabaa caalaa bultumeetii fi Jaafar Yusuf kam filattu? Jaafar Yusuf. Sababni isaa hoo? Maka Jaafar yoo akkattuu ilaaltu nama tasgabbaayaadha. Nama kabaju. Caalaan nama kabaju jechuu kiyyaa miti. Wanni ariitii bakka injiraami diinillee qaba. Amala qabeessa tasgabbaawaadha. Nama kabajaa. Nama hin tuffatu. Jaafar nama hin tuffatu. Okay, bareeda. Faayootii bultii teetiif artistoota heerumuu filattamoo sheekota heerumuu filattan? Lachuu filadhu. Maali? Tokko laazima gaa'e. Sheekanii artistii lachuun taatu. Sababni artistiin hin taane artistii sababa maaliif hin taane? Sheekatti jechaana. Artistiin maaliif hin taane? Hin taatu artistiinillee hin taatu beektaa artistiillee isteejii garagaraa irratti namoota garagaraa wal gahanii wal geennaa anis artistiidha waan ta'eef namoota hedduu jechuun gabaatu baay'ata beektaa gara artistii kana. Ni naaftaa jechuudha. Ati ni naaftaa jechuudha. Ni naafu. Qallaalii ni naafu ni ta'ee nama jaallatanii ni naafu. Ati amma artistiidha. Abbaan mana keetti artistiidha.